Macaafa faarfannaa boqonnaa 107 lakkoofsa 8-9 dubbisa. Egaa gaarummaan isaa fi wanta dinqisiisaa inni ilmaan namootaaf godheefis isaan kun Waaqayyoof galata haa galchan. Innoo isa dheebotee dheebuun baasaa isa beela'es waan gaariidhaan hin quubsaa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa gaarummaan isaa fi wanta dinqisiisaa ilmaan namootaaf godheefis isaan Waaqayyoon haa jajatan, Waaqayyoon haa galateeffatan. Innoo warra dheebotan dheebuun baasaa, warra beela'anis beela hin baasa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 1-2 dubbisa. Akkas jedha. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallatee isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee of kenneera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalatti jiraachuu waan jedhu irratti dubbadha yeroo gabaabduu keessatti. Jaalalatti jiraachuu maal jedha Phaawulos Efesoon boqonnaa 5:1-2 akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf kenneera. Bakki inni akka isinis immoo jaalalatti jiraadhaa jedhu iddoo tokkotti hiika tokkotti jaalalaan deddeebi'aa. Jaalala keessa jiraadhaa. Jaalalaan deddeebi'aa jedha. Phaawulos akkuma isin beektan Phaawulos nama milkaa'aadha. Tajaajila isaatti nama milkaa'aadha. Barreessuutti nama milkaa'aadha. Waaqayyoon beekuutti nama milkaa'aadha. Lallabuutti nama milkaa'aadha. Gorsuutti nama milkaa'aadha. Gaggeessuutti nama milkaa'aadha. Waldoota dhaabuutti nama milkaa'aadha. Phaawulosiin wanti isin kana jechuu dandeessan hin jiru. Ergaasaa keessatti Phaawulos yeroo warra Efesooniif barreessu boqonnaa 6 qaba. Walumaa gala Efesooniif yeroo ergaa kana barreessu boqonnaa 1-3tti Waaqayyoon akkamittiin Waaqayyo saba isaanii akkam akka fayyise, karaa Kiristoos maal akka isaan argatan, eessa akka isaan jiran warra Efesoonitti hima. Otoo dubbii kana biran ga'iin waa isiniin kaasuuf boqonnaa 1-3tti karaa Kiristoos eebba hafuuraa argattan, karaa Kiristoos nagaa argattan, karaa Kiristoos badhaadhummaa isa waaqarraa argattan, badhaadhummaa isa lafarraa argattan, karaa Kiristoos fayyina argattan, karaa Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti baatan, karaa Kiristoos jaalala Waaqayyoo beekuutti fo'amtan jedhee isaanitti dubbata. Eessa akka isaan jiran, dur isin fagoo turtan, dur isin cubbamoota turtan, har'a garuu karaa Kiristoos inni ofiif isiniif kennuu isaarraa kan ka'e karaa Kiristoos har'a iddoon keessan jijjiirameera, poozishiniin keessan jijjiirameera. Yaa saba Efesoon yaadadhaa waan keessa turtan jedheeti yaadachiisa. Boqonnaa 1-3tti. Boqonnaa 3-6tti immoo waan inni dubbatu akkamitti akka isaan deddeebi'an isaanitti dubbata. Akkamitti akka isaan deddeebi'uu qaban. Tokko isa keessaa jaalalatti deddeebi'uu ishee jettu tokko ishee fudhanna har'a. Akkamitti akka isaan deddeebi'an boqonnaa 3-6tti waan baay'ee kaaseeti warra Efesoon yaadachiisa. Namni amanataan tokko akkamittiin akka deddeebi'uun irra jiru, abbaan manaa fi haati manaa akkamitti akka jiraatan, ijoolleen akkamitti akka jiraatan, warri hojjetaniif warri hojjechiisan akkamitti akka jiraatan, wantoota baay'ee isaanitti kaaseetu isaan gorsa, isaan barsiisa Phaawulos. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kaleessa isin du'oota turtanii karaa Kiristoos hafuuratti jiraatoo taatanii isa kana yaadadhaa jedhee yaadachiiseetu iddoo kana ga'ee boqonnaa amala amantoonni itti deddeebi'uu keessaa isa tokko akka ijoollee jaallatamootti deddeebi'uu, jaalalaan jiraachuu isa jedhu dubbata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa jaalalatti jiraachuu, maalinni jaalalatti jiraachuun, utuu jaalalatti jiraachuu akkamitti akka jaalalatti deddeebi'u otoo hin kaasiin jaalala wal yaadachiisuu nurra jiraata. Jaalalumti maali? Akkamitti hubattu?
كسجلي واقعيو تمي أما حركة كيسان كاساتي ميكان كيسات واقعيون جالته يون جد نمنون دمتو حركة كل كاسو بيك واقعيون جالتو إيه أكجتن نمبيك ميكان كينيتو أنا جالته ميكان كيسانتو والجالته يون جد نمني تري سنيفان نيس سنومت ديبسا تري إذا جاللي هم نكابا جاللي نجانا مافكنا إجولة جالته مو واقعيو كسمتين بيا لفاك جالته واقعيو كسمتين جالته تو كيتشا المسام كنوفيت كان جاي جاللي هم نكابا جاللي جرينا نما جزيرة جاللي نجانا ما جاللي بياف جاللي نماف جاللي هم نكابا أستاون كينيا أنا رجعون كو أتجراتشون كي جالل الراكن كي جالل كريستوس الراكن كي آمين جالل تمو كي الراكن كي واقعي كسمتين سجالل شو كي الراكن كي أكسمتين تو واتو كونغودين أو تو واتو كوهينغودين سجالي واقعي كنوت أو تو إيجا مرمتي إيجا كي سجرتون أتشي كي ساس باسي وان كل هنتاني كيسا يجود أكسمتين جالتمتي أكسمتين جالتمي إجولين جالتمون جاللان ددبو تساني فتا أكسمت ترغتي جالتمتي حال توكو توسندان جسين واقرا المساغدي ارغي فاينت ارغ نوامي ارغ سوامي جالل نوفقب ارغ سحركسي اچي دول انا سنا غديبو الدون اسافي مل الدو سافي مل ارغ دفه جالل كن هممنو غلير هممنو غلي اتجراچا جر هممنو غلي اتددبي اجر اتين ديما جر جرينيا كيسن چالنج گوچون برباد جالل كريستوس قبو حالرت كنون دايمتي انا افسيف تري نمني رول جالتو وان بايه ولاغا كاچو دنداتا يوكان بفان يوكان قبينيان يوكا ولت دينيان يوكان بيان ولاغا كاته والجالچو دندانم حالالالي دو تكوت سيبوسو دندانم سيبوسو ننداني نبوسو دندساتي إيسوس كريستوس غرو حالتو كو لاغاتو كو مليسي جالتي كنافي أكجولي جالتا موتي ديبي فاكينيا واقعيو فردا جدا باولوس فاكينيا واقعيو أتن جالتمتي ينفلتمتي أكسومتي بفكي لالي سنفلني كبينيا كي لالي إنيما كي قومو كي لالي سنفلني واقعيو أكسومتين جد أكسومتين أكسومتين كسومتي جالتي واقعي تجول إجال أتمودا جول إجال أتمون مو كم تدبو كبو جاللان تدبو كبو جاللان تدبو كبو جاللان تدبو نتهنان جال أتمومي تجتشود جال أتمو كينيا هنا غرسيس نتانان جال أتمو متجتشود هي كبران كب جال أتمو أتانان جرينيا جال لانغوتو فكينيا واق أيو نون نجال أتي وليف جال لكيسا جراتشو أكسان كبان إفسوني فابر رسو ملي إرغان كون أناف سنيف حرقا غلاد حرقا جرينيا مكان واقعيو كان يبفمي هاتو جالالي أكسال باتي هنلالمو نوف اسن كدو ركيتشتا كان نتجاجلو جالالا نوف واقعيون كدو ركيتشتا نماف نما كول الترارس واقعيوف نما كول الترارس يوجراتي جالالا جدما آمين أتونون جالن نتا واقعيو سلا أورما تري
كما باولوس أرمى ترتني فقو ترتني إنمايو دين واقعيو ترتن جدان ورا إفسونين أرمى ترتن جتشون هدا ألوتا إسرائيل كيسا هنكبدني واقعيو دران درسي إسرائيلين فوأتي إسان هدا واقعيو ككو أبراهامي فقالي وجي ولدت هنا من سكب قروا وري أرمتان غريكوني في وري إسرائيل كيسان كامني أنون دبلته أتو يسوس كريستوس جاللان نفي أتش كيسان نمباسني نونرارسني تاي أرما جتشون قودا هنك أمنو منا كيسا جتشون منا موتي كيسا منا واقعيو كيسا قودا ورا هنك أمني توري قالوا جارلي مال قد توكيتشا المساهن ارجع هم فنوتي إسا جيسسي دو آسا كاسي نونس ورا هيدا إسرائيل ورا واقعيو ككوف قلت جيسي نمكي نو ولي كينيت نو أرارسي نو في واقعيو ولت كان أرارسي جالة جدما سببي جالة تمتيف حرستي سببي جالة تمتيف واقعيو واقعيست سببي جالة تمتيف يسوسي وامودن ديس سببي فو أمتيف سببي جالة تمتيف واقعيو أكسمتين سفوأتي مالي ما ورسوني ورسري دا ورسري متجد إيتون تين هندما أكسمتي يوحنس بقولنا سدي لكوف سكودا سدي دكتاني يود بفتن مال جدا واقعيو أكسيت توكيتشا المساهم ما كنوا في التبية لفاجالتي كن مو ستي كان من هندنو جرينيا برا هاك أباتوف مالي أبدوف متي أكسمتي بيا لفاجالتي توكيتشا المساك أب واقرا قديبو نما كان فيسود أف قدرك هم نتشي هم نجاللاتي جالل أنا أفسيف قبرا كأيتي ولتدو فينيا كينيا ريكتشا كينيا جالل اللي جتشو قالني في ألفني واقعيو فاتو إيكا كريستوس واقعيروني نجالته وغرغدا أتوبا سدير أبته تكفى دفين ديم يرود إيران فرد إيفما غوتشودان لما فا أكسمان سنما دبس سدفا أرسا كفلودان إفسون بقولنا تقولنا دي بسي بونسا إفسون بقولنا عشان لكوسة تقولنا دي بسي تكفى إيفما غوتشودان وانتم تجبونك نكاليساسون إن تواك أيون فينتالته إن تواك أيوت فينتالته باين جتشون فينتالو جتشون براسنا توجراتين إبسا سب إسرائيلين يو كان أدامي فواني نبسا فينتالو جتشوني أبو ميسي تاي تكو تيمبلو جتشون كنامبولي كنانديما كسيتديما يوجته هنتاو يوجته فينتلا جرت فينتالو جتشوني مو كيسما فينتالي جتشوني باين مودسو فينتالو ني جتشا فينتالسو فينتالي جتشوتا يروديو دفاني قدتشا مديما فان كينيا وانت إيفي فينتالو هنبسا سبسنا هنبسا نون ورّي واقعيون بيغن ورّي أبومي واقعيوتين همبول لتوري ورّا فينتلان دين ورّا توران كانا هن إيسي واقعيو سيد إيسي ناف إيسي مكان واقعيو كان يبفامي هاتو إيفا مرات تدابتا جالالي واقعيو نوفكب جالالي سبساتي فكب إيفا مراتي جالكب أكسومان أرسا كفلودان لا إن سمو جالالة تجرادا قلما واقعيو فدياتو قد نوف جد أوف كنت أرسا أوف قد تي إيفا مرات أكسومان قلما أرسا قد واقعيو توكيتش المساسيف كنت ماليف جد وانس جالتيف وان جالتيف قالني واقعيو فاتو إسا كان ردابتا فولين إساق alma aarsaa tolu godhee waaqayyoof dabarsee kenne. Egaa jaalalaan jiraachuuf waan nuyi hubachuu qabnu maalire? Ergi waaqayyo nu jaallate tokkicha ilma isaa nuuf kenne jaalalli ergi nu fayyisee dukkana keessaa jireenya isa bara baraatti nuuf fide waan jaallachuudhaaf fi jireenya jaalalaa jiraachuudhaaf wanti hubachuu qabnu waan gaggabaabduu isinii kaasa tokko. Jaalala keessaan fayyina akka qabu hubachuu nurra jiraata.
jaalala keessaan fayyinni akka jiru, jaalala keessaan araarri akka jiru, jaalala keessaan ayyaanni akka jiru, jaalala keessaan eebba akka jiru, nagaan akka jiru, ifatti akka baane ergi hubanne inni kun isa jalqabaati. Kana argachuu keenya nutti mul'isa. Lammaffaa inni sadaffaan amala jaalalaa isa Phaawulos ishee kana nan dubbisa. Lammaffaa amala jaalalaa isa Phaawulos Qorontos 1:13-7 jiru waliin ilaalla amma 5 akkas jedha. Kana yaadachuun nurra jiraata. Numa beekna baranneerra wal yaadachiisuudhumaaf. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyoon dubbatan dubbadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh jechuun ta'e raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatii hamma botutti amantii guutus qabaadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe garuu ani homaa miti. Wantan qabu hundumaa warra dhabaniif hiree ittiin of jajuudhaafis dhagna kooyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe garuu homaa waa'ee naaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha. Gaarummaa sin agarsiisa. Jaalalli ni naafu of hin jaju, of hin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaan ijaajju, waan isatti tolu duwwaa sin barbaadu, hin dallanu, waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qilleensa dhugaatti qajeelina dhugaatti gammada malee jal'inatti hin gammadu. Dhiifama. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jal'inatti hin gammadu. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Kana sirriitti beekuun nurra jiraata. Nama jaalalaan deddeebi'uudhaaf isa Waaqayyo nu jaallate, isa Waaqayyotti nu waame keessa deddeebi'uudhaaf jaalalli maalin godhu jedhaa? Dandahaadhaa jedha. Jaalalli hin baataa jechuudha. Jaalalli waan hundumaa dandahaa jechuudha. Waan isatti dhufu hundumaa hin danda'a. Ba'aa ulfaataa hin danda'a. Hin jaallata taanaan Yesuus Kiristoosiin ilaaluu dandeessu. Waan ulfaataadha yeroo gara fannootti deeme. Hin garafuu, hin tumuu, as geessuu, achi geessuu, gudeelcha kanaa, jirma kanaa itti guuruu, gara warra seerotaatti geessuu, as isa deebisu. Hammam akka inni ulfaatu. Hammam akka inni hadhaa'u. Hin danda'e. Maaliif danda'e beektu? Si furuudhaaf na furuudhaaf. Waan na jaallateef, waan si jaallateef. Lafa isaan geessan hundumaatti hin danda'e. Jaalalatutti hidhame. Kana yoo hin danda'e kana keessa dabarse malee ijoolleen koo fayyuu hin danda'an. Ijoolleen koo cubbuun isaanii ulfaataa waan ta'eef isaan finxaaleeyyii haa ta'an yookaan finciltuu haa ta'an malee diinayyuu haa ta'an malee waan hin jaalladheef fayyisuu waan narra jiruuf ba'aa kana baachuu narra jira jedha. Waan baay'eetu isa mudate. Wangeelota Maatiyos, Luqaasis, wangeelonni arfan waa'ee isaa sirriitti ibsu. Hammam akka inni baate, hammam akka inni rakkate Yesuus Kiristoos gara fannootti yeroo deemu. Dandahaadha, jaalalli hin danda'a. Jaalalli gaarummaa sin agarsiisa, gaarummaa margisiisa. Yeroo sana gaarummaa argisiise. Waan godhan hin beekan dhiisiif yaa abbaa jedhe dhumarratti. Waan godhan hin beekan dhiisiif gaarummaadhaan kun miti. Kan biraan jaalalli hin hinaafu. Namni guddatee, namni qabaatee, namni bareedee, namni waan barbaade haa qabaatu hin hinaafu. Jaalalli ishoo baga ta'eef, ishoo baga bareede, ishoo baga bareedde, ishoo baga guddate, ishoo baga guddatte jedha. Maaltu? Hafuurri jaalalaa. Kiristaanni jaalala keessa yoo deddeebi'e amala kana qabaachuun dirqama. Jaalalli of hin jaju. Of hin jaju. Yeroo kun barreeffamee gareen of jajan jiru. Isaaniinis adrees gochuufi akka isaan hubatan gochuufi Phaawulos Efesooniin warra of jajan jiru. Uffannaa isaanii warra of jajan, dhanna qabachuu isaaniitii warra of jajan, warri hidda Abrahaamiin of waaman dhaadatan isaan jiru. Hin jaallatta taanaan of hin jaju. Of jajuun hin jiru jaalala keessa. Of hin bokoksu, of hin tuulu. Waama xinnootti of hin tuulu, of hin jaju. Akkas godhee, sana godhee, kana godhee, waa baay'een lakkaa'atu jechuudha hin jaallata taanaan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jaalalli lafa salphinaan ijaaju.
waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Waan isatti tolu duwwaa hin barbaadu. Waan isatti tolu Yesuus Kiristoos waan isatti tolu duwwaa barbaada too ta'e garee muraasa sana waammatee deemuu hin danda'a. Hundumaaf garuu wanti ittiin tolletuma jiru, bu'aa bayii guddaanotuma jiru, hadhaanotuma jiru, jaalalaaf jedhee hamma dhumaatti fannoo siif baate anaaf baate. Jaalala humna jaalalaatu akkas godhe. Jaalalaan deddeebi'uuf kiristaanonnis waan hundumaa namoonni tokko of jechu. Raajonni baay'een bara kana keessa baroota keessa ka'anii of jechu. Waan Waaqayyo kennaa isaanitti kenne irraanfataniitu akka ofii isaanii waan godhaniitti of lakkaa'u. Fayyinni tokko yoo harka isaaniitti ta'e akka ofii fayyisaniitti. Waan tokko yoo godhan akka ofii godhaniitti. Dhugaa dubbachuuf jaalala hin qabani. Jaalalli keessa isaanii hin jiru kanaaf. Yoo waan feetan gootan jaalalli keessa hin jiru taanaan ilaalaa sibiila kililchu Waaqayyoon waa oolchu. Sibiila kililchu amma sibiilli kilil yookaan dibbeen kosh itti fufeetoo jedhee akkam durii keessa hin dadhabu nama hin jibbisiisu. Waaqayyoon immoo ammam jibbisiisa. Namaan kana dhiisimeen jettanii amma waa tokko ajannu ijoollee waa tokko qaash too godhanii. Rikoon dadhabe dhiisi yeroo jettan hin jiru wanti tokko jireenya keessan keessatti. Jaalala hin qabnu taanaan waan barbaanne yoo goone waan Efesooniif barreesse Phaawulos dubbatu kana hundumtuu Waaqayyoon waa gargaaru. Jaalalaan akka deddeebinuuf Waaqayyo tokko keenya haa gargaaru. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan biraan wal danda'uu fi walii dhiisuurra. Maalin jedhee tokkoffaa jaalalaan deddeebi'uutti akka ijoollee Waaqayyootti akka jaallatamootti deddeebi'uun tokkoffaa jaalala Waaqayyo nuuf qabu sirriitti hubannee isa follow gochuu yookaan isa hordofuu. Lammaffaa amaloota jaalalaa qabaachuu. Amaloonni jaalalli qabaachuu danda'u gaarummaa argisiisuu, jaalal hinaafuu dhiisuu, of jajuu dhiisuu, of bokoksuu dhiisuu, jaalal warra kana amaloota kurnan kana amala 10 sirraa argattu. Amaloota kurnan kana jireenya keenya irratti mul'isu. Inni sadaffaan wal danda'uuf waliif dhiisuu. Qolaasiyaas 3:12-14 dubbisa. Qolaasiyaas 3:12-14 jetti. Inna jalaantanii taateetti. Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii araara garaa keessaaf dhufu, gaarummaa gad of deebisuu, gaarummaa obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Waliif danda'a. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisa. Isaan kana hundumaa irrattis jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa jedha. Of ibsaadha kun otoonni ibsaa ooluu baadhee natti tola. Dubbifannee matoo dhiisne. Maal jedha? Warra fo'amtan, warra jaalatamtan, warra qulqullooftan, warra Waaqayyoof adda baatan gaarummaa argisiisaa. Isin keessaa immoo kan isin komatu yoo jiraate waliif dhiisa. Wal danda'a, wal baadhaa. Jaalala dhugaan isa kana. Kana gochuuf kana gochaa yoo jiraanne jaalala keessa jiraachuu keenya deddeebi'uu keenya mul'isuu keenyadha. Waaqayyoon waa gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhuma irratti walitti isinii qaba. Jaalalli kiristaanotaaf filannoo miti. Maal malee? Maal ree? Kiristaanotaaf jaalalli filannoo miti. Akka dubbii Waaqayyootti akka sagalee Waaqayyootti maal malee? Dirqama. Tokko dirqama. Lama abboommiidha. Abboommii Yesuus Kiristoos bartoota isaatiif kennan isinii dubbisa. Maali abboommiin? Tinaa darbii boonsa. Jaalalli filannoo miti. Slaayiditti aanu. Dagatte. Tole.
akkas jedha Maatiyos boqonnaa 22:36 yaa barsiisaa seera keessaa abboomiin inni hundumaarra caalu isa kamii jedha. Fariisota keessaatii gaaffii kana gaafatu. Gooftichi gooftaa kootiin diinota kee miillan kee jala hamma ani siif kaa'utti gara mirga koo taa'i jedheera jedhee dubbate. Fariisichi maal jedhee dubbata? Yaa barsiisaa seera keessa abboomiin inni hundumaarra caalu isa kami jedheeti gooftichi gooftaa kootiin diinota kee miilla kee jala hamma ani siif kaa'utti gara mirga koo taa'i jedheera jedhee dubbate. Namichumatu diinota kakuu moofaa keessatti diinota kee ijaa baafatta. Isa ija jaamsi taas harka kuttaa sajjeesu najjeessu kuni seera. Isuma sana hordofaniiti warra si jaallatan jaallatta warra diina kee immoo hin jaallattu. Akka yeroo sanaatti Yesuus maal jedha? Yommus Yesuus deebiseedha. Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboomiin hundumaarra caalu inni duraa isa kana. Abboomiin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a. Seerrii fi barsiisi raajotaa hundinuu abboomii kana lamaan irra dhaabbatanii jiru jedheen. Abboomiin jaalalli maayin filannoo miti. Abboomiin eenyutu abboomi? Yesuus Kiristoos abboomi. Mootiitu abboomi. Mootiin abboomnaan raawwachuudha. Yesuus mootii moototaa gooftaa gooftotaa jennee akkuma faarfannu Yesuus dhuguma mootiidha. Abboomiin baanaan abboomii sana raawwachuutu nurra jiraata. Sagalee waaqayyoof bitamuu qabna, sagalee waaqayyoof abboomamuu qabna. Abboomii erga ta'ee jaalalli filannoo miti kanan jedheef kanaaf. Waa biraa filachuu dandeenya ta'a. Tarii nama jaalannee fuudhuudhaaf gaa'elaaf filannoodha inni hin ta'a. Inni ta'uu danda'a. Amala isaa, amala ishee, amantii ishee, baagiraawundi isaa, baagiraawundi ishee inni deeggaramaadha. Jaalalli Kiristoos sagalee waaqayyo irratti dhaabbatee walii keenya jaallachuu garuu filannoo miti. Inni abboomiidhaa dirqamadha. Kana gochuuf waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Gochuutus nurra jira waan ta'eef. Kan biraan karaa ittiin waaqayyoon argannedha. Karaa ittiin waaqayyoon beeknedha. Jaalalli inni tokko abboomiidha. Inni lammataan karaa itti waaqayyoon goofticha garaa kee guutuu, jireenya kee guutuu, yaada kee guutuudhaan waaqayyoon jaalladhuu isa jedhuu fi lammaffaan akkuma isa duraa nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Nama kamiyyuu akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Ishedhumaan dubbisa. Ergaa Yohaannis boqonnaa 4:7-12 ishee dubbiseetan hin xumura nan xumura galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni lammataa karaatti waaqayyoon beekne. Michoota koo jaalalli kan waaqayyoo waan ta'eef kottaa waliin jaallannaa namni jaallatu hundinuu mucaa waaqayyooti. Waaqayyoonis hin beeka. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin waaqayyoon hin beekne. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli waaqayyoo nu gidduutti mul'ate. Nuyi waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Michoota koo waaqayyo akka kanaa erga nu jaallate nuufis immoo wal jaallachuun in ta'a. Namni tokko illee waaqayyoon takka hin argine. Yoo wal jaallanne waaqayyo nu keessaan in jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixaan ba'uusaa argisiisna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo otuu nuti san jaallatiin erga inni nu jaallate. Waaqayyo ergi ulaagaa tuun kaa'in ulaagaa malee erga inni nu jaallate. Nuyis walii keenya jaallachuutu nuuf ta'a. Jaalala keessa deddeebi'uutu nuuf ta'a. Yoo isa ta'e waaqayyoon beekna. Yoo nama hin jaallannu ta'e waaqayyoon hin beeknuudha. Gabaabaadhumatti. Yoo walii keenyaaf jaalala dhugaa qabaanne waaqayyoon beekneerra akkasumattuu waaqayyo nu jaallate yoo nuyi wal jaallachuudhaaf walii keenyaaf wal safeeffachuudhaaf michoota waliif taanee akka sagalee waaqayyootti jaalala keessa deddeebi'uudhaaf isa kana yaadannee jireenya jaalalaa jiraachuutu nuuf ta'a. Xumura irratti gaaffii isin gaafadha. Meeqan keenyatu
هم سكن إلى اللي كان كيستي أكملت فلان لما ميكن كيسن إنجال دلات عني يروني ددبو ميكن كيسن تو أنا إنجالتها ميكن كيسن تو شيء إسا هندو مكينيا جالتها ورس جرانيس ورس إنجرس وربك جرانيس ميكن كينيا تو غرادي فما وليف كباتا ميكن كينيا تو وانت النوت والأمني كان بودي nama kana wajjin waaqessuun inni kana booddee nama kana wajjin deddeebi'uun meeqan keenyatu jedha laata moo kunoo maamiti waaqayyo na jaallate jaalala na barsiiseera jaalala kanattis na waameera kajoollee jaallatamootti deddeebi'aa jedha sagaleensaa jennee meeqan keenyatu irra darbee dhiifama waliif kenna laata tokkoon keenya akka filaalluun barbaada namni hundumtuu walqixa hubataa walqixa socho'aa walqixa deddeebi'a jechuu miti haa ta'u garuu sagaleen waaqayyo hunduma keenyaaf walqixa ameen yesuus kiristoos hunduma keenyaaf walqixa kenname isatti siquu fi santinii jedhuuf caalchisee isa tokkoof utuu hin ta'in hundumaaf biyya lafaa hundumaaf kiristaanonni kana keessa deddeebi'uunii filannoo utuu hin ta'in abboommiidha abboommii waaqayyoo eeguudha شيء ما كان challenge سين قتشو بربادا waaqayyo sina eebbisu hunduma keessan nan jaalladha eebbifama waldaa